Obboleeyyan kiyya kabajaaf jaalalaan viidiyoo kana hanga xumuraa osoo hin dhageeffatin jidduutti dhiiftanii biraa hin bayinaa. Yoo hanga xumuraa dhageeffattan irraa bu'aa buufattanii viidiyoo kana hanga xumuraa dhageeffattan. Ashamaa harka fuuna jirtu baga naga jiraattan obboleeyyan kiyya bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma hin qabne isinirratti haa jiraatu isiniin jechaa. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii laayikii naaf godhaa. Ijoolleen ammoo maatii kiyya taatanii jirtan sheer gochuudhaan yoo isinitti tole hiriyoota keessanitti affeeraa isiniin jechaa. Barnoonni keenya barnoota editingii yuukaatii kutaa 3ffaa wajjin eegaluuf deemna. Kana faana turaa. Kutaa 1ffaaf 2ffaa haala suuraa keenya bifa viidiyootiin toolii bareedaa ittiin hojjannu waliin ilaallee turre. Haala kana as keessatti wajjin ilaallee turre. Amma kutaa 3ffaa bakka eda'uu kana gattuudha. Ishee tana gattuuna haala kanaan yoo gattuunu new project bakka jettu kana irratti al tokkoof gattuuna. Haala kanaan img keessatti nu baasa. Img keessatti yoo nu baase viidiyoo yoo barbaanne haala kanaan footoolee yoo barbaanne haala kanaan fidachuu dandeenya. Ana mamee footoo fida aappii kana fidu haala kanaan fidadhee dhufee jira. Amma as biratti mallattoo maqisiin argitan jedhee yaada. Muuziqaa kan jedhu kana jira. Fiiltariin jira. Affeektiin jira. Tekstiin jira. Istiikariin jira. Amma VP'n jira. VIP'n jira. VIP'n jira. Speediin jira as keessa. Baakgiraawundiinis ni jira. Kaapiteeshiniin riikoordiin jira. Haala kanaan koroppiinis jira. Bifa kana fakkaata. Aappiin qixxeessisaa dhaaf deemna. Tiriimiidha kun. Tiriimiin mallattoo maqasiiti. Muuziqaadha. Haa eegallu amma bakka muuziqaadha kana gattuudha. Haala kanaan gattuudha. Bifa kanaan isiniif baasa. Amma maal gootanii isin irra deemtanii isa kanniin daawuloodii godhattanii inni kunniin maalidha? Muuziqaadha yookaan sagalee mooyitii. Haala kanaan gabbuustanii irra deemtanii gabbuustanii yeroo itti fayyadamuu barbaaddan waan tokko edit gochuuf deemtan isa kana baakgiraawundii keessaniif fayyadamtanii use bakka jedhu kana irratti okay gootanii haala kanaan amma mee isinit dhageessisa. Haala kanaan baakgiraawundii irratti fayyadamtanii amma maal goona asiinne sagalee kana gad xiqqeessuu qabna. Isa irra dhoofne al tokkoof irra gad dhoofna. Achi booda volume bakka jettu tana mallattoo ishee tana gad dhoofna. Ishee tana erga gad dhoofne maal goona amma haala kanaan gad xiqqeessina. Baakgiraawundii keenya dugda duubatti yoo galchuu barbaanne sagalee mee amma baakgiraawundii irratti haala kanaan gad xiqqeessine amma mee gad xiqqeessina. Haasaa keenya duubatti galchuu yoo barbaanne haala kanaan itti fayyadamna. Ilaallee jirra amma. Ispiliitii kana hoo maaliif nu fayyada jettan ispiliitiin addaan qooduudhaafi bakka hin barbaanne murree gatuudhaaf maal fayyadamna? Akkuma kaa'iin maastarii keessatti laallee dabarre ispiliitiin tun haala kanaan maal goona addaan qoonna
Achi booda maal goona diileet bakka jedhu kana yoo kutuu diileet bakka jettu kana irratti okee goona. Achi booda diileet ta'a jechaadha. Okee irratti godha. Haala kanaan nu fayyaddi. Nama balleessee jira. Ispiliitiin haala kanaan nu fayyaddi. Koroppiin ammoo haala kanaan diqqeessuudhaaf nu fayyada. Bakka hin barbaanne irraa murree gatuudhaaf nu fayyaddi. Korop haala kanaan diqqeessine bakka duwwaa guddaa jiru kana diqqeessine haaluma kanaan yoo jenne haala kanaan nu fayyada. Koroppiin kanaaf nu fayyada. Kooppii ka jedhu kunis jira amma. Isuma kana lama gochuudhaaf mallattoo kooppii kanan tuqna. Yoo lama godhachuu barbaanne suuraa yookaan viidiyoo lama godhachuu barbaanne kooppii bakka jettu kana tuqne lamani goonaa nama waan hin barbaanneef diileet godha. Amma eessa bira dhufne affeektii bira fiiltarii ilaalama. Fiiltariin haala kanaan jira. Amma haala kanaan fiiltariin yoo goone suuraafis haala kanaan gochuu dandeenya. Suuraa irratti kun salphaadha. Haala kanaan irra deemne kan gosa barbaanne gochuu dandeenya. Daawuloodii godhattanii jechaadha yeroo duraatiif. Adjustii kunis haala kanaan ammoo ifa dabaluudhaaf nu fayyada. Haala kanaan ifa dabaluu barbaanne fayyadamna. Innis xiqqoo ni siisina. Akkanatti itti fayyadamna. Affeektii waliin ilaallee jirra. Amma maal goona isumarra gadhoofnee yeroo takkaaf teekstii wajjin ilaalla. Barruu jechaadha. Suuraa keenya irrattis yookaan viidiyoo irrattis barreessuudhaaf teekstii bakka kana gattuunne. Teekstii bakka kana gattuunne haala kanaan nuuf baasa. Bakka duwwaa kanarratti ni barreessina. Bakka duwwaa kanarratti ni barreessina. Mee nama barreessu waan tokko. Teekst editingii afaan Oromoo. Haala kanaan barreessina. Amma erga barreessinee illee booda maal goona ni jijjiirra. Halluu jechaadha. Halluu fi foontii isaa jijjiirra. Halluu jijjiiruu barbaanne bakkuma kana gattuunne haala kanaan as keessa jijjiirra halluu. Haala kanaan jijjiirra. Ifas dabaluu barbaanne isuma kana akkanatti ol guddifnaa barbaanne akkana gad xiqqeessine haala kanaan itti fayyadamna. Amma foontii isaa leesumatti bakka kanarratti foontii bakka jedhu kanan jira. Irratti okee goona. Haala kanaan irra deemtanii daawuloodii godhattanii barreeffamoota kana yookaan foontii kana irratti jijjiiruudhaaf mee nama akka biraa tokko irratti haa jijjiirru. Haala kanaan nama jijjiiramee jira. Gosa barbaannetti irratti jijjiirachuu dandeenya foontii kana. Haala kanaan jijjiirree itti fayyadamnaa barbaanne kanas. Amma isuma kana kalarii jijjiiruu gara wajjin ilaalle kalarii haala kanaan jijjiirra. Kalarii barreeffama akka seeraan mul'atu gochuudhaaf haala kanaan irra deemnee bitaa irraa gara mirgaa, mirga irraa gara bitaa harkifnee as keessatti itti fayyadamnaa jechaadha. Viidiyoo irrattis haaluma kanaan barreessina. Dheeratee haa mul'atu yoo barbaanne yookaan hanga xumuraatitti xumura
xumura haga loogoo kanaa mul'atuu barbaanne maal goona akka jidduu irratti hin dhaabbanne yeroo tokko ofirra tunne akkanatti harkifne xumura viidiyoo keenyaa yoo viidiyoo irratti barreessine xumura viidiyoo keenyaa irratti akka viidiyoo wajjin xumuru gochuu dandeenya. Suuraas yoo taate hanga xumura suuraa keenyaa irra gochuu qabna achi harkifne. Amma inni itti aanu kutaan itti aanu kun animeeshiniidha. Animeeshiniin isaa haala kanaani fiid'iinidha. Keessa seenaa ba'uu zuum inidha. Ammas kunis gara keessaa achi seenaa as ba'uudha. Teekist barreeffamni kun akka itti taa'u barreeffamoota barbaadan viidiyoo irrattis ta'e suuraa keessan irratti yeroo barreessitanii edit gootan haala kanaan akka isiniif taphatu gochuu dandeechanii. Bitaarraa gara mirgaa, mirgarraa gara bitaa haala kanaan animeeshinii irra deemtanii daawunloodii godhachuu hin dagatina. Haala kanaan guddisuu illee barbaadde haala kanaan itti dabalta. Barreeffamoonni gosa baay'een ta'uu danda'a. Haala kanaanis dhufuuf tolchuu dandeenya. Haala kanaan itti fayyadamna. Kutaa kana asumarra dhaabnee hanga kutaa biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jechaa namoonni chaayinaali kutaa kana asumarratti hin dhaaba. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii laayikii naaf godha. Na jajjabeessaa isiniin jechaa hanga kutaa itti aanu qabadhee isiniif dhufuuf turtii gaarii naaf jiraadhaa.